Shama akkam jirtu hordoftoota keenyaa YouTube akkam nagaadha miti nagaa kooti galanni isaa hin badiini isin akkam jirtu nagaadha miti akkamii hojiin akkamtiin gadaan jira hojiin shorobaa kun akkamii ayyaana somni Ramadaana kun akkamtiin gadaan jira shorobaan akkamin nante enna jabaadha waaqayyoon sana gargaaru waa'in sana gargaaru jabaadha waaqayyoon sana wajjin jira ganamammoo amma nirriiba ka'ee nan furdadhe jechuudha sagalee maaloo kaana dafuu nama furdataa miti ganama inni akkasii nagaadha jirtu amma viidiyoo tana amma warabbachaa ganama jechuudha somma diyyeentii ittiin ka'ini inna harraa ruutaa jechuudha viidiyoon tiyarraa waa'ee ruutaa jechuudha ishiirratti sidheenaan jedhina waan jaalladhuudha fi inna mucaa bareeda tokko qabattee dhufaarti kinoo eegaa jirti jechuudha eeggachaa jirti kinoo jechaadha mucichi immoo dhufaara kinoo akkuma argitanii mucichi ishiin eegaa turte isa kana jechuudha waa mucaan immoo hin bareeda walirraa bareedu isa kana jechuudha akka isa kana wajjin hojjechuu hedduudha jechuudha akkanii toora YouTube ishee irratti kan laxafatte jedha basoo Facebook ishee illee nan qaba jechuudha Facebook ishee nan qaba jechuudha friend jechuudha wanta isheen gadi furtuna bireen dhufa jechuudha inna isa kana jechuudha hin bareeda mucaan immoo nama internet jechuudha nama miidiyaati jechuudha jechuun miidiyaa nama fayyadamudha jechuudha akkuma ishee nice si argachuu kiyyaa fi baay'ee tokkoon gammadee durumaayyuu nan tamanyaa jedhan jechuudha yeroo mata barri ishee wajjin jirtu sanuyyuu sin tamanyaa si argachuu kiyyaa baay'ee tokkoon gammadee Kaanaadaallee deemuu hafuun kiyyaa si argachuu kiyyaa baay'ee tokko natti tole jechaan jira haayee mishkilno innaa kun mishkilii qaba jechuudha harramaan akkasitti walakkaa abbaduun kun maayinni sila hoo jayyoon abbaa manaa qabdi samaana qabanii ishiinis immoo samaana qabdu akkas ta'uun kun amma gaariidha jettanii reesin maaliif abbaa manaa ishii dhiiste akkas ta'uun kun ilkii miti jechuudha akka guyyuma tokkoon namni koo wal lola jechuudha akka tasaa walitti maxxanamanii jechuun guyyuma tokkoon akkas ta'uun kun gaarii miti jechuudha namni wal lola yoo wal loles immoo hin araarama jechuudha akkuma wal lolitti nafuun jechuudha jaalalli jiraannan immoo namnis immoo akkasuma araarsuu danda'a jechuudha garuu guyyuma tokkoon deemanii dhiiran biraatti maxxanamuun kun sirrii miti jechuudha dhugaa jechuudha ani amma akka waditti jechuun amma ishillee yoon beekullee baadhisii innaa bakka namni tokko gaafa abbaa manaa isaatii wal lole gaafa bakka jiraa miti wal jidduutti gaafa waan tokko faxxarame balli jedhanii waan biraatti galuu sun taane taragaaggaanii dhaabbatanii yaaduudha tidaariin immoo jechuudha nama sadaffaan barbaachisu beektanii dhugaa waaqa gaafa namni sadaffaan keessa jiru gaafa namni sadaffaan keessa galee ismaamu gaayilli sun yoomiyyuu intan hin qabaatu jechuudha milkaa'ina hin qabaatu jechuudha dhugaa maaliif abbuma argitu borca waan ta'eef namni marti waan gaarii si yaadu namni marti guddina kee yaadu namni marti akkati gaarii gaayila godhattee jiraattu barbaadu jechuudha maaliif akkatti isaa gadi taatu barbaada namni martuu jechuudha garuu ati immoo gaafa abbaan manaa keettis jechuun wala sitti isaa jijjiiratu baqqaaka wanti tokko waan bakka namni itti walitti bu'uun dhabamu inkaanii haadha manaaf abbaa manaa dhiisiti gullichaan walitti buuti jedhu mitiire innaa akkas taate akkasitti fudhatte jettee akkas ta'uun kun likkii miti jechuudha dhugaa maaliif mucaan keessisa baay'ee itti ni ta'e jechuudha si argachuu kiyya baay'ee tokko nuti gammadee akka waan nama tanaan dura hariiroo wajjin qabanii akka nama tanaan dura wal'inni laayifii qabanii akkasitti haasaa jechuudha isheen immoo bakka indisii akkasitti sitti bareedee maal akkasitti binin biyooni bakka kiita birriillee yoo ta'e bakka birriin hin dhuftisi inni baddis ni argamtis jechuudha garuu yeroo tokko jechuun birriidha jedhaniitis waan mantaan hojjechuun kun illee immoo gaarii miti dhugaa dubbachuudhaaf
osoo waan fedhe abbaa manaa ishee wajjin osoo waan tokko hojjette abbaa manaa ishee wajjin waan namni irraa baratu waan barnoota qabu bakka dhaloonni dhufu waan irraa baratu abbaa manaa ishee wajjin duraan kisoo ta'e immoo abbaa manaa ishee wajjin wantoota akkasii sana osoo abbaa manaa ishee wajjin hojjette hin bareedu. Osoo nama qabanii dhiira namaatti abbaa manaa qabanii dhiiratti rarraan dhugaa waan akkasii kanan jaalladhan jechuudha. Innaa akkasii busummaa ittamme jechuudha jechuun warri gaa'ilas qabaatan jiraachuu dandeessu warri fuulduraafis gaa'ila qabaatan jiraachuu dandeessanii jechuun gaafa abbaan manaa keessan walitti bu'iinsa qabaatan jechuudha. Bun jettanii bakka yookaan wanta karaa maatii deemu maal akkas ta'u karaa maatii sanullee wayya garuu deemuun sunillee sirrii miti jechuudha. Taragaaggaatee namni suni bakka yookaan kadhannaa godhuudha yookaan tsalooti godhuudha jechuudha malee bakka aaranii daddafaniitu waan hin taane keessatti kan gala waan hin taane hojjechuudhaaf wanni akkasii akkasiisan jaalladhan jechuudha. Dhugaa yeroo biyya jiru nan argaa waan akkasii kana safara irratti fa'aa jechuudha. Gabaa dhaabanii iyyanii maal akkas ta'an jechuudha. Yin osoo kadhannaa godhatanii bakka nama saniif osoo kadhannaa godhanii bakka jiraamtirii taragaaggaanii jechuudha. Intini jedhanii bun jedhanii achuma fachas fiiguu baatanii amma tunis yookaan inni gizeessanii fiqiriyee moo inni ishee wajjin viidiyoo hojjetedha. Mucaa kana fiddee achi akkasitti ija keessa haasaa nama dhiiratti haasoftu kana itti nama isheen mucaa kana jaallatteetillee ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif yookaan isa aarsuuf ta'uu danda'a jechuudha. Mucuma mataasaa mucaan immoo kana miidiyaa irratti kan beekanatti fakkaate mucaa kana jechuudha. Miidiyaa irratti argin jiranatti fakkaate jireenyi isaa kaadaana akkasii jechuudha. Inna maal jechuu barbaadettiin inni ammaanii intala sanaa fi qabatee jechuudha. Jechuun osoo jiraa miti gaa'ila akkasii kana osoo farrasuu achi waan amantaan irratti hambisuu baatte maaragaan gaa'ila ishee qubeellee harkaa baafatteerti mokkamitti ishee sallee harkarraa hin qabdu baatteetti nuti fakkaatu. Innaa waan amantaan irratti bakka ilaa baafatteerti sallee jechuudha. Qubeellee mucicharraa itti godheef jechuudha. Maaliif sijjammar osoo wanti ni ta'e qubeelleen namni abbaan mana namaa godhu akka turgamii qaba. Akkasumatti miidiyumaaf ho'iidhaaf fuudhanii achifarraa kan darbanii jechuudha. Innaatti gistii nama ficcisiisuu dhugaa rabbi maaliif bakka namni akkanatti horku maalirraa barata bakka waan namni irraa baratu yoo ta'e illee bakka nama jaallattu nama wajjin jiraattu wajjin bakka waan tokko hojjechuu bakka isa wajjin hojjechuudha malee ganaa innis kanan biraa wajjiniin isheenis kanan biraa wajjiniin amma isa kofaltu kana abbaa manaa ishee wajjin osoo kofaltee dhugaa rabbi jechuudha. Innis immoo boru akkuma isheen amma akkana godhe dhiirri immoo takka hillikii jammarraan kun hin danda'amanii dhugaa rabbi jechuudha. Amma isheen amma akkana gootu kana isa aarsuudhaaf osoo inni boru immoo isan biraa godhe deebitee aarti jechuudha. Dhiirri immoo hillikii keessa gallaanii hin danda'aman jechuudha. Innaa kana fakkaatu anama maal jechuu barbaade tananii waan jechuun dogongora isaanii gidduu jiru akka kootitti taa'anii osoo furanii isheenis dhiiran biraa qabattee dhufuudhaaf furmaatan ta'u. Innis immoo dhiiran biraa qabatee dhufuun isaa furmaatan ta'u jechuudha. Jechuun osoo walii yaadanii waliif furanidha malee isheenis dhiiran biraatti rarraate innis akka ta'e dhufuun furmaanne jechuudha. Gaa'illi immoo jammar duruma yoo kabajaa qabaate kabajaadhaan tanii jedhee ati waaqayyoon kee irratti kadhattee ofii keetti seexana jidduu galchuu baatte taana amma isaan jidduu isaanii amma qilleensi galee jira jechuudha. Baansi gidduu isaanii nama meeqatu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Nama meeqatu jidduu isaanii jira jechuudha. Waliin jiraachuu isaanii waliin akka hin jiraanne kan barbaadu nama meeqatu jira jechuudha. Innaa maal jechaan jira dhugaa waaqayyo bakka kanatti maal siif haa ta'u maal sii ta'uu jaan jechuudha. Lafa kanarra sii gangaladhu jedhan jechuudha. Inni akkasitti ishaan immoo laphee qabattee akkasitti taasifte jechuudha. Akkanatti maasitti bareede akkanatti
adii kana uffattee xureessuu hin qabdu jettiin jechuudha. Viidiyoon kiyya kana akkuma kana hinuu kana fakkaata. Asitti immoo ol fuudhee si baadhu jechaan jira jechuudha. Kinoo harka ishee ilaalaa jira jechuun akkuma san jedhe immoo harka baasteerti, harka irraa baafatteerti jechuudha. Qubeellee hin qabdu jechuudha. Mucaan immoo waanuma guddaa yaada mishkil no yaa intala koota ragaa abbaa manaa keetii wayyaa abbaa manaa keetti deebii ishee biifteeti. Duuba dhufaan kun dirqii miti.